Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa keessanii inni nagaa nuu kenne Waaqayyoo eebbifamu. Egaan gooftaan guyyaa irratti guyyaa nuu dabalee immoo guyyaa irraa geenyerraa guyyaa irraa inni nuu kenne Waaqayyoo eebbifamu. Waaqayyo inni guyyaa gara guyyaatti waan dinqii hojjetu kan nama qaqqabu kan nama gargaaru Waaqayyoodha. Kan isin gargaaraa jiru Waaqa, kan isin bira dhaabataa jiru Waaqa, kan hojii keessan hojjetaa jiru Waaqa malee ana miti. Kanaaf immoo Waaqayyo inni guyyaa irraa kana dabarsee nuuraati haa eebbifamu jechaa isa jalqabaa namootaan galateeffachuu barbaadu galateeffadha. Ammaaf maqaa isaanii guutuu waamu maqaa isaanii guutuu walumaa gala yeroon mijeeffadhee waamee galateeffadha namootaan ayyaman. Namoonni amma ammaatti egaa galma ijaaruu jalqabneera isinitti himee ture. Kanaaf namoonni karaa adda addaa gumaacha nuu gochaa jirtan Waaqayyo baraaf jireenya keessan eebbisu. Ijoolleen keenya biyya Arabaa jirtan dhageessanii yuutuubii irraa ilaaltanii kan ofiin gootan jirtu. Nummoo ani immoo waamicha isinii dhiyeessee kan gootan jirtu. Biyya Yurooppii jirtu, Kanaadaa, Ameerikaa, biyyoota adda addaa kan jirtan Waaqayyo baraaf jireenya keessan eebbisu. Biyya keessaallee namoonni nu bira dhaabachaa jirtan eebbifamaan isiniin jedha. Mee kadhata jalqabaa kana na wajjin kadhadhaatii isa booda dhuga ba'umsa dhageenya dhuga ba'umsa boodas waliin kadhanna. Kanaaf namni dhuga ba'umsa kana dhaga'uuf amma nan kadhadha. Namni kadhata kana dhaga'ee ittaansee dhuga ba'umsa kana dhaga'u Waaqayyo isa eebbisa. Maqaa Kiristoos Iyesuus nama Naazreetiin yaa Waaqayyo gooftaa koo ani sin kadhadha. Mana kee ijaaruuf ofii isaanii jireenya isaanii kan laatan kiisii isaanii kan laatan halkaniif guyyaa kan noordu halkaniif guyyaa kan nuu bilbilan halkaniif guyyaa akkam taatan kan nuun jedhan maqaa Kiristoos Iyesuus nama Naazreetiin baraaf jireenya isaanii eebbifamu. Diraayee Waaqayyo gooftaa laphee isaanii keessatti mana kee ijaaruuf immoo keessa isaanii jiraate yoo kiisiin isaanii duwwaa kan ta'e damoosi isaanii qabamee kan jiru eebbi isaanii qabamee kan jiru maqaa Kiristoos Iyesuus nama Naazreetiin kan hiikaman ta'an maqaa Iyesuus Kiristoosiin kan hiikaman ta'an ammaa kaasee nageenyi keessan qabame eebbi keessan qabame gadaa dhiifamu harki Waaqayyo tokko tokkoon keessa irratti dinqii hojjetu maqaa Iyesuusiin waan haaraan isinii ta'eera aameen jedha fudhadhaa. Dhuguboomsi isin dhageessan kun jireenya keessa irratti waan taaraa hojjetu maqaa Yesuusiin aameen. Egaan Waaqayyo na gargaaree addana taa'ee isin kadhadhu gola ormaatti Waaqayyo ijoollee keenya bira ga'ee gargaaraa jira. Namoota keenya iddoo adda addaatti rakkataa jiran Waaqayyo bira ga'ee gargaaraa jira. Kanaaf immoo nus jajjabina barbaannaa nu jajjabeessaa nu bira dhaabadhaa. Waaqayyo ijoollee keenya iddoo adda addaatti bilbilanii nu kadhachiifatu. Anis bilbilee fi nan kadhadhaa fi warra Waaqayyo ergaa natti hime. Kanaaf immoo warra nu bira hin geenillee warra sagalee keenya dhagee yuutuubii kana ilaalanii hiikaman illee jiru. Kanaaf yuutuubii kana namoota baay'ee biratti beekamuu qaba. Daddabarsaa sabiskiraayib godhaatii daddabarsaa immoo sheer godhaa. Baraaf jireenya keessan Waaqayyo eebbisu. Warri sabiskiraayib gochuudhaan namootaaf sheer gootan akka nama dhaabatee wangeela lallabeeti. Waaqayyo immoo karaa kanaan hiikama waanta ta'eef maqaa Yesuus Kiristoosiin barri jireenya keessanii eebbifamu. Warra amma dhageessan sheer gochuu sabiskiraayib godhaa daddabarsaa immoo sheer godhaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin eebba bara baraa keessa jiraadhaa. Dhuga ba'umsa walii wajjin dhageenyeetu isa booda Waaqayyo wanta nu hojjete walii wajjin dhaggeeffannaa. Waaqayyo guyyaa gara guyyaatti waan haaraa hojjetaa jira. Waaqayyo guyyaa gara guyyaatti jireenya ijoollee isaatii irratti waan haaraa hojjetaa jira. Kan kana godhu immoo Waaqa waanta ta'eef Waaqayyoon galateeffachaa sagalee Waaqayyoo isa hojjetuuf. Maqaan Kiristoos haa ulfaatu Waaqaaf lafaa bal'aatti Iyesuus haa galateeffamu. Isa booda du'aa jalaa nu baasi maqaa Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Ani maqaan koo Caaltuun jedhama. Kanan jiraadhu biyya Beeruuti. Guyyaa lammaffoo na dhukkubeena. Guyyaa lammaffoo guyyaa nagumaan olitan kara galgalaatitti amma laphee jalaa naquu jammaree laphee jalaa naquuqaa xiqqoo turummoo dugdi na dhukkubaa. Lafti naan marti dandee dhaabbachuu hin danda'u, taa'uu hin danda'u, ciisuu hin danda'u. Bakka baay'ee na dhukkubaa ture. Na balaqqamsiisa bakka wanti na balaqqamsiisu wanni akka bicaati fi wanni akka magariisati jechuudha. Ayinataa lama. Gisee tokko bicaa, gisee tokko akka magariisati ayinataa lama na balaqqamsiisa. Bakka daqiiqa gamuun turu bakka ammoo shinti beeti seenee ba'e amma na balaqqamsiisa. Bakka osoo kanuma halkan guutuu oduu na balaqqamsiisu guyyaa sannan bulee guyyaa roobitis akkasumatti itti oolee osoo afaan koo walitti hin deebiin immoo inni na balaqqamsiisa. Midhaan koo afaan koo erga guyyaa saniitti midhaan afaan hin qabeen beeku bishaan duwwaa xiqqoo nan dhugaa. Akkasumatti itti oole guyyaa roobitis kamisaadhaatis akkanumatti na hoqqisiisaa ture.
naannoo guyyaatitti bakka naagamnaan bakka summa afuuriki addaan nacitu jammare na gisee hundaa akkanumatti balaqqamaa nan dadhabe bakka humnaa onnatti ta'ee achumaanani nama waaqayyootiif dabalee maqaan nama waaqayyootiif nan dabalee waaqayyo baraaf jireenya isaanii haa eebbisu raajii keenya bulaadhaaf nan dabalee isaan naaf kadhatanii akkamsi godhanaan jedhanii jennaani inna balaqqamsiisaa ayinataa lama na balaqqamsiisaa bicaa fi magariisa na balaqqamsiisaa guyyaa lammaffoo na jammaree erga guyyaa saniitti inuma na balaqqamsiisa baay'ee na dhukkuba baay'een dadhabe jee isaanitti nan himee bishaan irratti naa kadhatan isaan bishaan qabadhu yaanii bishaan isa irratti naaf kadhatanii bishaan nan dhugee maqaa Yesuusiin bishaan kun bishaanii miti dhiiga Yesuus jedheetan nan dhugee tan amma achumaan bishaan san erga dhugee xiqqoo nan rafee amma yoo rafee birir jedhu inni laphee jalaa na dhukkubus inni dugda na kutus lafti na martus bakka humna koo kan na dadhabsiisee dhaabbachuu illee hin danda'u ciisuu illee nan dadhabe birir giseen jedhu eessa narraa dhaqeen beeku dhugaa waaqayyooti maqaa waaqayyoo haa ulfaatu waaqayyo waaqa lafa irratti maqaan isaa ololaa jedhu bakka na keessaa bade na fayyee amma kinoo ka'ee hojjechaa tan jira jechuudha fayyaa kiyyaa waaqayyoof galannaa ta'uu saba waaqayyo oolchaadha maqaan isaa waaqa lafa irratti haa eebbifamu raajii keenya bulaa tamasgeen waaqayyo baraaf jireenya isaanii haa eebbisu eebbifamaan isaaniin jedha naaf galatoomaa ani dhuga baate kiyya kinoo kana waaqayyo kanatti na fayyise du'arra. Maqaan gooftaa Yesuus Kiristoos eebbifamu. Egaa waaqayyo waan haaraa hojjeta giddiin qabaatina yeroo keessan waaqayyoof kenna yeroo keessan immoo kennaati daqiiqaa qabdanitti nu yeroo nu bilbiltan sinii kadhanna waaqayyoof galannaa ta'u. Kanaaf namoonni nu bilbilaa jirtan waaqa baraaf jireenya keessan eebbisan isiniin kadhadha. Waaqayyo waan haaraa hojjeta eebbifama. Ammas dhugoomsa lammaffaa dhaggeeffannee isa booda immoo isiniin kadhadhaan. Nageenya isiniif haa ta'u akka mooltan akka moona keessan nagaara ani nagaa uffatii galanni rabbiif haa ta'u maqaan kootis gaaddiseen jedhama anan jiru Dubaay keessaa akkuma dhingadda isiniin jedhe madaamitii aan ollollee bultii sadii karra natti qolloftee amma bultii sadii san akka tangabbee qilleensarree argadhu hin qabne hin arganne deebi'ee odoo manni guddaa ta'e kifiliin jiraate umara kun jiru kifilii sadii bichaadha maskootiin qabu karri takkitti bichaatu jira deebi'ee mooshin mana ijaarsisaa jirti mana obboleessa ishee keessa jirra manni xiqqoo wayitii kifiliin maskootii takka ishee qilleensaan argattu karra natti qolloftee oobaatu karra qolloftee deemti shinti beetirree seentu qulfii harkatti baattee olii gad deemtini qulfii karraa san akkattan gadi ba'uun dhabee achirrumaa nan bo'ee goddanyaan too hin jirti faanusee jedhamti maalan godha faanusee jennan akkanatti faanuseen naqite obboleessi keenya sifaa kadhachiifadhu naan jette achirrumaa nan simbira dhufe amma bultii sadii san karnatti qollofamee isinitti madheetu wayii keessa koo isinitti mannaa sinnaa kadhattanii qulfii sun galgala san na jalaa baname oggosuma na jalaa baname guyyaa isinitti garuu sa'aatii isaa milkeeffannee guyyaa isinitti mannaan oggosuma sinnaa kadhattanii sagalee na dibiftanii to'ee qulfii sunis karri sunis na jalaa baname waaqayyo sinaa eebbisu eebbifamaayii akka waaqayyo naa galateeffattanii hin qaba. Sinin jedhaa eebbifama waaqayyo sinaa eebbisu karri na jalaa banamee jira kinoo amma manaa baatee deemtee qulfiin na harka jira waaqayyo sinaa eebbisu eebbifama. Maqaan gooftaa Yesuus Kiristoos eebbifama. Egaan obboloota koo waaqayyotu dinqiidha. Waaqayyotu waan haaraa hojjeta. Amma jalqabee aannan kadhadha amantiidhaan nama YouTube kana ilaalu nama viidiyoo kana ilaalu nan kadhadhaa maqaa Kiristoos Yesuusiin gaaffiin keessan kamillee deebii argatu maqaa Yesuus Kiristoosiin. Eebba keessan qabee kan jiru nagaa keessan qabee kan jiru yeroo kana kaasee maqaa Yesuus Kiristoosiin isiniif akka deebi'uuf isinii kadhadheera. Amma kaasee jireenya keessa irratti waan haaraa na ta'u nama YouTube kana ilaalu nama viidiyoo kan hordofu maqaa Kiristoos Yesuus nama Naazreetiin hidhaan saa hiikkatu arraa kaasee obboleettiin amma ilaalaa jirtu kun obboleettii galata dhiyeessite taatu obboleessa galata dhiyeessi haa ta'u armee abbee galata dhiyeessi haa ta'an maqaa Yesuus Kiristoosiin mana tokkoon keessatti maqaa Yesuusiin arraa jalqabee waan haaraan ta'eera mana tokkoon keessanii waaqayyo galeera arraa kaasee dinqii waan tajaajibsiisaan isinii ta'eera. Na eebbifamaa waaqos na eebbisu gooftaan baraaf jireenya keessa na eebbisu daddabarsaatii sheer godha subscribe godha
Egaan akkuma kana dura waamicha isinii dhiyeessaa ture ani galma waldaa ijaaruu jalqabaa jirra waanta ta'eef wacii baay'ee nu barbaachisa isinitti hime namoonni gumaacha nu gochaa jirtan waaqayyo isin haa eebbisu. Namoota gumaacha nu godhan maqaa isaanii hunduma isaa walitti qabachaa jira. Yeroon itti kadhata galatu hundi isaanii immoo mata duree nutti ergachaa jiru. Mata duree isaanii footoo isaanii qabannee piriinti goonee walirratti qabannee yeroon itti kadhata galee koree kadhataa wajjin waaqayyoon kadhannu ta'a. Namoonni ammas gumaacha nu gochuuf nu gargaaruu barbaadan akkaawuntii maqaa waldaatiif maqaa kootiin jiru. Addana kanatti akkuma argitanii isaan gumaacha nu gochuu dandeessu. Warri akkaawuntii kana irratti gumaacha nu gootan immoo maqaa koo isa gara gadii jiru kana silkii koo gara gadii jiru dhumni isaa sadii kanaan naa bilbilaa naa argadhaa. Waaqayyo baraaf jireenya keessan eebbisu. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin kadhatti nama kadhadhee jalqabaa amma dhumaatti dhugoomsi isin dhageessan hundu jireenya keessa irratti kan caalu haa ta'u. Har'aa kaasee waan haaraa isinii ta'eera.